jarri akkasi quuftee gubbaa gannu fincaanaa turte sun warri sirni kun waa takkan ta'u olaantummaa saayikoolojii waraanaa hunda qabna ama 50 qaxaqqannee isin binne jettu suni bittinnooftee ofirra fincaanaa akkana haasa'uu eegan argee booda yoon dura isin qaabbu'an dhuga bagamanan psychological warfare guddaa itti banne daaraa isii goonee jirra dirree irratti psychological warfare guddaa dura baraa turte ummata keenya irratti olaantummaa uumuudhaaf karaa hedduudhaan duula baraa turte cabsuun danda'amee jira jechuudha daaraa unkuteessuun danda'amee jira psychologically they are defeated maalif we outsmart them outperform them and outlive them wanni isaan jechaa jiran is an admission diina kee akkanatti amanu argu alatti wanni biraan jiru kanaafi siyyumoo isaan keessa warra wayyaa qabu beeyta in fact PLF namni dhaabe isa namni Finfinnee fi Tigraay jidduu Finfinnee fi Eertiraa jidduu hedduu deemaa ture isaanii fi warra addunyaa namni walitti qabaa ture hedduudha onneen isaa dhiigaa jirti jechuudha yeroo waan akkana amalee dubbatu psychologically akkamittiin mo'aman tokkoffaa erga mallas du'e booda hoggansa jiddu galeessa sabatiinsa qabu waan uummachuu hin danda'iniif rakkoo san keessa crisis of leadership keessa seenanii lammaffaa immoo dhaloonni keenya as dabraa dhufuunii fi namni keenya qabsoo isaa walitti sabateessee keessaaf alaan duulli godhe psychologically daaraa isaan waan dha'ee jiruuf kana amanee kan dubbataa jiru mastinii fi namni hiikuuf yoo jiraate ammallee wanni dabaluuf ammallee yoo taate olaantummaa saayikolojiidhaa biyya sanatti argachuu hin dandeessan amma feetanis yoo itti fattan taate jechuun hin barbaada kuni it makes me happy ka gama waan tokkommoo waan gaarii jee beekta dhugaan oromoo beektaa zawana kana giddiin nama keessaa xiixxee baate warri sirna kanarraa fayyadamne hundi qabsaa'uu qabna jedhe warri hin fayyadamin immoo irratti qabsaa'uu qaba jechuudha warri irraa fayyadamaa jiru saayikoloojikaalii mo'atamee jira warri irraan fayyadamin immoo saayikoloojikaalii mo'ee jira kanaafi wanni amma isaan godhaa jirani hamilee ofii cimsuudhaaf baay'ar remorse waan jennuun eega wanni dabarte booda ani reefu afaan amaaraatiin miidiyaa tokko irratti himaatiin ture qondaalota wayyaaneetiif wanni ani gorsu hiree gaarii qabdan ummata keenya waggaa 27 nyaattanii fixxanii cafaytanii har'a osoo hin cafaqamin osoo ummata keessanis gaagamarraan hin gahin taayitaa siyaasaa qofa ofiitti kennitanii qabeenya isaan qabattanii seeraaf osoo hin dhiyaatin osoo daaraa hin ta'in osoo hin kutaa'in akka warra darguutitti waan kana ofiitti kennitanii keessaa bahuun kun hiree gaarii hiree isiniin hin malle argattanii jirtanii. Ammallee yoo taate gamnummaan abshaalummaan hiree kanatti fayyadamanii akkuma dhokattanitti dhokachuu san wayya malee as babaaneen mul'anna. Counter offensive tarkaanfii biraatti ammallee fudhanna jedhanii morma yoo kaas babaasan taate rakkootu itti uumama. Kanaaf shirri isaan xaxan kuni akka hojiirra oollee wanni wayii waachaa turreef ji'oota dabran kana keessatti saffisaan injifannoon gama siyaasaatiin argame kun hidda isaa lafa jala akka kaa'atu. Deeggarsa seeraa isa barbaachisa. Deeggarsa seeraa institutionalize gochuudha, legalize gochuudha barbaachisa. Legitimacy kennuufii barbaachisa. Political power without legal backing has no authority. Authority qabaachuu hin danda'u. Hamma fedhe haa jaalatamu abii, hamma fedhe lammaan haa jaalatamu, hamma sirna abbaa irrummaa san, leegasii sirna abbaa irrummaa san ofirraa baasetti, arra jarri maal jetti? Gama tokkoon of course dhiibbaa qeerrootiin dhufe. Jarri kun maal jetti? Nuti yaadeetu filee shuume jetti malee ummata file hin jettu. Nama ummata file osoo ta'u taate akkanatti quba ittiin raasan, morma ittiin raasan jechuudha. Kanaafi we have to legitimize the political power. Legitimize gochuudha barbaachisa. Jijjiirama godhamaa jiru kanallee jijjiirama seeraa, jijjiirama murtii top down, executive decision qofa osoo hin taane legal akka ta'u gochuu barbaachisa. Murtii koreen hojii raawwachiiftuu takkaahu executivein kaabineen fudhatu qofa osoo hin ta'in legislative body illee irratti hirmaachuu danda'uudha qaba. Manneen murtii yookiin immoo judiciary qaamni seera hiikus irratti hirmaachuu danda'uudha qaba. Bifa kanaa yoo adeemu taate afaan isaan qabsiisaa deemuu dandeenya. Jarri kun amma dura dubbachaan ture intala asirratti kennaa turre irratti wayyaana mishigii sadi qabdi. Mishigiin tokko mishigii naannooti fi paartilee naannoorra yookiin immoo paarasaayit paartilee dhaabbilee maxxantuu qaban kana jechuudha. Mishigiin lammataa mootummaa federaalaatii fi Finfinnee. Mishigiin sadaffaa fi inni dhumaa mishigii Tigraay. Mishigii duraatirraa mishigii naannootii fi biraatirraa waan cabsameef
Oppidiyoon waan tokko taayitaa siyaasaa harkatti waan jalaa galfateef dirree Oromiyaa keessatti mo'amanii waan ba'aniif mishigii lammataa keessa seenanii turan mishigii lamallee ammoo no oppidiyoon amma tokko keessaa baasaa jirti. Mishigii sadaffaalletti almost literally beekta isa amazing thing. Maqalatti ol ga'anii wanni marii akkanaa kana godhaa jiranii mishigii tokkoffaa irratti regroup reorganize godhanii relaunch gochuu barbaadan nu dha'uu barbaadan jechuu achirraa. Tarkaanfii siyaasaatis tarkaanfii waraanaatis tarkaanfii shiraatis keessattuu tarkaanfii diinagdee fudhachuu eegalanii jiran. Kana jalaa buusuudhaaf saffisaan deemuudha barbaachisa. Jijjiiramni sadarkaa egzekitiivitti fayyadamamaa fudhatamaa jiru gaarii ta'ee garuu akkuma reefu jechaa turretti seerota isaan ittiin fayyadamaa jiran diiguu mormitoota wajjin saffisaan walitti dhufanii haala ce'umsaatii fi haala filannoo irratti mari'achuu osoo isaan hin dhaqqabne osoo isaan kufaatii ammaa kana keessa bayyanatanii hin dhufne harka ba'uu barbaachisa. Tuffachuun barbaachisu. Wayyaanee tuffachuun erga awwaalanii irra taa'an qofa. Eega sirritti boolla sanuu gaffageessanii awwaalan qofa. Tunis tuuta hamtuudha. Kanaaf wanni barbaachisu jijjiirama kana saffisaan deemsuu barbaachisa. Lafa qabsiisuu barbaachisa. Seera qabsiisuu barbaachisa. Wannoonni amma seera dhablummaan reefu waan jedhu kun uumamaa jiru. Akkasumas ammoo rakkoon diinagdeedha. Har'aan Financial Times irratti waan nama rifachiisuu arge. China investment Itoophiyaatti gootuu hirriftee jirti. Hirriftee jirti inumaa liqiifaa kennuu dhaabaa jirti. Kanallee jarri dhiibbaa irraan godhaa akka jiran akkasumas immoo general insecurity biyyattii keessatti mul'atu kana itti fayyadamuu dandeessi jechuudha. Kana hanqisuudhaaf confidence building is necessary. Confidence building. Keessattuu jijjiirama godhamu kana jijjiirama siyaasaa qofa osoo hin ta'in jijjiirama seeraa, jijjiirama sirnaa kan hidda qabutti jijjiiraa yoo kan deemtu taate dhaadannoon waada galiinsi masfinii fi warri achitti wal ga'an kun godhan homaa hojiirra waan oolu miti garuu jara tuffatanii miti jechuudha.